الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلوانتيا جمان كن جمان كبجا جمان الفنة جمان مهاجر والأنصار علماء في فريوان جماعة كنا كيس جرتن مسين سني جماعة مهاجر والأنصار بقى ربين قمتشو رمضان 10 الأواخر ويا ديدمي لما فا ويا هراتي نسنجه سنين جدا أمان وانتي أنا سنين جتشو بربادو جراتي والله قمتشو متي يقف هايبسو وبلوان تينا رب الرهاجالتو نمي وان غغاري نمي وان كيري دلقون الرامي جوفت نما كيري دلقون إسافتاتو hedduutu as keessatti walitti qabame ajaa'iba rabbii kana obboleewwanti muhaajir wal ansaar maqaa kanarraallee rabbi najaanu haa baasu maqaa kanaanillee rabbi nu haa milkeessu nabiyyii keenna wajjiniin alayhi salaatu wassalaam sahaabota isaanii wajjiniin warra gaafa makkarraa gara madiinaatti imalee wajjiniin warra ansaaraa warra gaafas isaan qeebalee wajjiniin rabbiin isinaa milkeessu rabbi irraa najaanu haa baasu jechaa obboleewwan teenna namni gaggaarin maqaanan dhahin warra jedhutu jira ajaa'ib warra ifaanii fattillee sadaqatutu jira akka nabiin keenna jedhanitti alayhi salaatu wassalaam ifaanii fattillee ol baasallee sadaqadha dhoysaadhaanillee sadaqadha akka nabiin keenna jedhanitti warra akkasitti sadaqatutu jira jecha warri dhoysaadhaan kennatu obboleettiin teenna maqaanan dhahinaa ka jette Awustiraaliyaa irra doolaara 300 isiin nu ergite qarshii teenna qarshii Itoophiyaa qarshii 1767 sharafamtee na bira geettee jirti alhamdulillah rabbil alamin akkaawunti kiyyarra seentee jirti inni ammoo waytii gabaabduu keessatti gara dalagaatti jijjiiramaaf inshaa Allah akkasumaan itti aansuudhaan obboleettiin teenna kajeeltuu jannata kan jedhamtu maqaan isii Badriyaadha qajeelatti wanti wal dhoysinu wanti dhoysinullee hin jiru nama keerii tana keessatti ga'ee guddaa taphataatiin ture obboleettiin teenna rabbi jazaa isii haa deebi'u riyaala 300 isiin nuuniyyatteen sharafamtee qarshii Itoophiyaa teennatti qarshii 3000 har'a guyyaa har'aa kana akkaawunti kiyyarra seentee jirti akkasuma obboleettiin teenna Faaximaa Ahmad Nagayo abboo ganda kan kee mara rabbi nagaa haa taasisu obboleewwan teenna warri nu duuka hirmaattanii masjida kana gaafa biyyee keessaa kaastanii haga sadarkaa kanaatiin geettan hundi keessan nu duuka hirmaattanii socho'aatiin jirtan gandi keessan nagaa haa ta'u nagaa rabbi isin haa baasu sharrii hundarraa waanyoo garagaraa ija hamtuudhaan isin laalturraa bakka dalagattanitti bakka jiraattanitti mana jiraattan keessatti waanyoo isin duuka kaatee isin waanyitu rabbi isinirraa haa hidhu nagaa rabbi isin haa baasu jechaa mallaqni isin ergattan ammaanuu gara dalagaatti deemtee jirti jalqabdee jirti hojjattoonni deemanii oborraa jiran jechuun masjida muhaajir wal ansaar lammaffaa oborraa jiran dalagaa isaanii jalqabanii itti fuufaa jiranii bilbilaan hordofaa jira dhimmaaf biraa hafuun turre kana waan ta'eef obboleewwan tiyya ammallee haa jajjabaannu ulamaani keenna sheenni keenna Sheek Muhammad Amin Hasan rabbi jazaa isaanii haa deebi'u of yaadadhaa guyyaan isin of yaadachiisu osoo isinitti hin gahin waan jedhaniif ufaa yaadannu bakkaan ufaa laallu bakka jirru ufaa laallu eessa akka jirru ufaa laallu gandi nu keessa jirru hoo ganaa laggeemmee qace'uu henna eessa ga'uu henna maaliin jirra guyyaa qiyaamaa warra salphatee achumaan hafumoo warra ulfaatee achumaan itti sabaata ta'eetiin jiraatu taana warra sanirraa akka taanu rabbiin keenna nu haa hoffolchu milki rabbi isinii haa kennu jajjabaadhaa ammallee jajjabaadhaa ammallee akka itti isin nu itti jajjabaattan ammas irruma deebina akkuma sagaleedhaan isinii ibsinutti nama tokko fakkeenyaaf an hiriyyaa kiyya fidee yoo jamaa kana keessatti affeere hiriyyaan kiyya sun hiriyyaa ofii fidee dhufa yeroo tanatti ammoo namni waan tokko humniti isaa waan ba'aa guddaa tokko kan namni tokko lafa ol fuudhee hin dandeen nama 4 fi 5 yoo ta'aniitiin jedhan ammoo salphatti lafa ol fuudhaniiti bakka silaa yaadameen ga'uu hin danda'ama kana waan ta'eef obboleewwan tiyya jazakumullahu khairal jazaa waan isin dalagattan
rabbiin isinirraa haa jaalatu rabbi isinirraa haa fuudhu na jajjabaadhaa isiniin jedha ammallee jabaadhaa haa jabaannu khayrii jalqabne kana bakkaan haa geennu isiniin jedha wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh